Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Egaa akkasumas ashamaa obboleewwan koo kan amantaa biroo hordoftan hundumti keessaniyyuu nagaan rabbii bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Isiniin jecha hadhas viidiyoo biraatee walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufe viidiyoo baay'ee salphaa waan muraasa kushiina keenya keessatti argannuun waan hojjenne nyaata nyaanna jechuudha. Isiniin jedhus waan salphaa ta'e irraa hojjennee nyaata odoo raasaadha bituu hin ta'ini waan dharraan alatti argine dharraan mana keessatti immoo akkamiin haala salphaa ta'een waan fayyaa keenyaafillee baay'ee barbaachisaa ta'e akka hojjennu wajjin ilaalla jechuudha. Wantoonni nu barbaachisan asitti fuuldura keessanitti qopheeffadhee jira. Akkuma agartanii egaa inni kun duraan dursa burtukaana namni hin beekne hin jiru. Yeroo akkanatti dheeranne jedhee haala kanaan quuncisee qabadhee dhufeera burtukaana jechuudha. Obboleewwan koo burtukaana hin beekne namni hin jiru addunyaa kanarra. Burtukaana lama habbaa lama jechuudha. Haguma isinii ga'e tokkos ta'e lamas ta'e garuu habbaa lama qopheeffadhee jira. Asitti sukkaara mankaa shoorbaa ittiin dhugan jechuudha. Isaa afur isaa qopheeffadhee jira. Asitti dhadhaa yookiin zibdaa isa jedhamu sanii isa mankaa afurii fi mankaa shoorbaa afurii fi odoon guutuun ta'ini bicuu zayitii itti dabalee bassee haala kanaan qopheeffadhee jira. Asitti immoo vaaniliyaa namni hin beekne hin jiru. Vaaniliyaa asitti qopheeffadhee jira. Asitti baakin boodarii qopheeffadhee jira. Asitti immoo daakuu gingilchee haala isin argitan kanaan qopheeffadhee asitti jira jechuudha. Asitti immoo killee sadii qaba jechuudha. Wanti kaameeratti dura ifatti hin baane killeedha. Killee sadii qaba. Egaa amma maal godhaa duraan dursa waan maashinii kan koo fidadha. Maashiniin nu barbaachisa jechuudha. Maaliif gatii burtukaana daannuuni oo burtukaana daakuun barbaanne immoo cammaquu yookiin cuunfuu dandeettan bishaan isaa qofa jechuudha. Egaa anasitti maashinii kan koo qopheeffadha. Maashinii juusii irratti hojjettan nookumaan illee ta'uu danda'a. Bicuu akkanaan qabaattan ta'uu danda'a. Waan bicuu ta'eef ani isuma kanatti hojjedha. Egaa maashinii kootitti isaa kana buufadha jechuudha. Haaluma isin argitan kanaani. Itti aansuudhaan sukkaara kan koo buufadha. Itti aansuudhaan killee koo itti buufadha jechuudha. Killee sadanuu cabsee itti buusa. Okey, kun amma akkuma argitan killee sadanuu itti cabsadhee jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan as keessatti. Itti aansuudhaan vaaniliyaa kan koo sadii. Vaaniliyaa baay'ee jaaladha. Baay'ee warroonni vaaniliyaa hin jaalanne shittaa isaatiif bokkoo isin ga'a. Inni burtukaana shittaa isaan balleessaa waan ta'eef jechuudha. Rakkoo hin qabu. Okey, sadanuu itti buufadhee jira. Haaluma isin argitan kanaanii kanaan booda immoo maashinii kan koo qadaadadhee daaknee walitti deebi'uudha jechuudha. Okey, amma akkuma argitan haala kanaan daakee walitti deebi'ee jira. Asitti immoo meeshaa duwwaa qaba kan itti buufadhu jechuudha. Itti aansuudhaan isa daakee fideessan kun haala kana itti buufadha. Kana fakkaata jechuudha. Okey. Egaa isa haala kanaan itti buufadhee ka'een immoo egaa isuma kanaan aannan illee itti buufadha jechuudha. Waan kubbaayyaa bishaanii lama ta'u jechuudha. Egaa aannan asitti qopheeffadhee jira. Aannan akka tallaajaa baasanii osoo hin ta'e aannan illee killeen illee diqoosii tallaajaa keessaa ba'ee bicuu qaba jechuudha. Amma kun akkuma argitanii aannan illee diqoo kan dura qopheeffadhe naaf hanqatee jennaan itti dabadhee jira. Isa tokko guutuudha jechuudha. Wantoonni hojjettan hundumtuu haguma beeksisa keessaniitiin yookiin maatii keessaniitiin ta'uu qabaadha jechuudha. Dirqaman akkana godheef isin illee godhuun qabdanii an killee sadi fayyadameef killee sadi fayyadamuu qabdanii isiniin jechuu barbaadeeti gabaabumatti jechuudha. Egaa saniin booda immoo asitti madarabaa harkaatiin kan hojjedhu. Okey, saniin booda immoo daakuu kan koo itti buufataa kanaan rukutadha jechuudha. Daakuun gingilfamee waan qophaa'ee fi waa tokko wanti nama dhibu tokko illee hin jiru. Haaluma kanaan itti rukutataa itti buufataa rukutadha jechuudha. Kalbatti rukutaa itti buusa. Amma eega daakuu kan koo haala sanii itti buufadheen booda waliin dha'ee amma macadhuma isaatirratti maal buusaa baakin boodarii fi dhadhaa haftee buusaa jechuudha. Baakin boodarii illee gingilchuu bareeda.
waan keessa jiru hin beekan waan ta'eef haala kanaan gingilchee itti buufadha sin jedha. Daakuu san keessa kana hafe ishee tanaadha akkuma agartanii jechuudha. Ani garuu kubbaayyaa meeqa akka ta'e hin laalle sahaanuma irratti gingilfadhe. Egaa isa kana diqqoosii waliin dhoofneen booda maalitti buusa dhadhaa kan kootti buusa jechuudha. Dhadhaa kolbatti wal nyaachisa. Paankeekii haphii sana osoo hin ta'in paankeekii akka qixxaatitti hojjechuu barbaadee fi maal godhaa dhadhaa kan koo itti buufadha jechuudha. Dhadhaa koo itti buufadhee kolbatti waliin jechuudha. Kolba jara kana wal nyaachise deebi'aa jechuudha haaluma kanaani. Suuta jedhaatiin siyyaa diqqoosii sahaaniin hin diqqate fakkaata naagaa jedhee fuudhe garuu qayyaruun jibbisiisi camallaquu ta'a jedheetiin eeguma godhee kanumatti fixa suuta jedheetiin isin garuu dura yeroo goota waan safaa jedhee fayyititti yookiin immoo kana caalaa xiqqoo ta'uu danda'a hin beekamu lixiin keessanis akkuma isinitti tole jechuudha. Garuu haala maatii keessaniitti hojjedha. By the way, wanti kun gootanii tallaajaallee hookeettanii keessattuu namoota ijoollee qabdan mana keessaaf wallaahi baay'ee tokko baay'ee isin fayyadudha jechuudha. Sa'aatii ijoolleen takka waan mana keessa jiru ka tole jettee hin nyaanne jira isin galee hisattee jechuudha. Garuu paankeekii ijoolleen jibbituu hin jirti jedhee hin yaadu maaliif akkaataa ijoollee kiyya jaalattu irraa waan beekuu fi hin beeku garuu amalli ijoollee hundaatu tokkoomti ta'uu danda'a waan ta'eef ijoolleen hundumtuu hin jaalatti jedhee yaada. Waan barbaadan itti dibdanii kennuuf hin dandeetta. Waan barbaadan damma, nuteellaa, waan barbaadan jechuudha. Wantoota mana keessa jiran keessaa. Egaa haala kanaan kolbatti waliin gahaa. Amma kun akkuma argitan haala kanaanii waliin gahee geessee jira. Fixee jira jechuudha. Diqqoosi daqiiqaa lamaa fi akka haara galfatu lixiin yookiin wal fudhatu meeshaa waliin buufne hojiin hin dhiisa jechuudha. Okay, obboleewwan koo amma akka asumatti argitanii maxxashaa koo ibiddarra godhee jira haala kanaanii maxxashaan kun ho'ee jira. Egaa maal godha amma itti aansuudhaan gara hojii bilcheessuutti deemna. Asitti dhadhaa duratti sanii akkasumatti diqqoosii bassee jira. Bassuullee bakka rafoon qabu maxxashaa raawwataniin baqa. Isa san diqqoosii maxxashaa kootitti haala kanaan dibadha. Maxxashaan koo ho'ee jira. Yeroo maxxashaa ho'u ibidda jalaa xiqqeeffadhaanini. Itti aansuudhaan immoo asitti lixiin kan koo kan duratti kunuuti diqqoosii haara galfatee jira lixiin kan koo akkuma agartanii. Haala kanaan ammana hojjedha jechuudha. Okay. Maxxashaa kootitti buusa. Bakka sadii buusa jechuudha. 3 oli hin buusu. Wanta ijoolleen keessa jaalattanii wanta isaan kolbatti nyaachuu yeroo hundaa isatanii hin nyaanne itti godha. Amma fakkeenyaaf burtukaana kan itti godhe burtukaanni akkuma beekamu viitaaminoota baay'ee of keessatti qabata. Ijoolleen kan koo baay'ee akkanatti noormaalii isaa nyaachuu hin jaalattu. Cimmaaqii burtukaana illee dhuguu hin jaalattu juusii isaallee. Gatii kanaaf ani immoo yeroo keekii hojjedhu yeroo akkana paankeekii hojjedhu laazim keessaa hin dhabsiisu jechuudha burtukaana. Innaa kanaaf haala kanaa itti buusee ibidda koo jala qannafadheera. Saniin booda immoo itti qadaadadhee dhiisaa jechuudha. Haanaa bilchaatu jechuudha. Hin galabbataa yoo inni diqqoosii jalaan intini jedhe hin galabbataa jechuudha. Hammasitti akkanatti bilchaatu. Egaa kun obboleewwan koo yeroo galabbatu waan wajjin galabbataa. Ofiisee kaameeraan kan koo cufaadha. Ofiisee tureeyyuu. Egaa kunuuti haala kanaan galabbadhee jirra. Egaa haala kanaan galabbadheen booda ammallee deebisnee itti qadaaddanna jechuudha. Ibidda keenya jalaa xiqqeeffachuu qabna akka nu jalaa hin gubanne. Egaa akkanumatti eennee haala kanaanii bilcheeffannaa jechuudha. Paankeekii keenya goonee fidnee wal agarra. Kun obboleewwan kiyyaa goonee fidnee jirra. Haala kanaan kana fakkaata jechuudha. Laafinna isaa immoo isinitti himuu hin danda'u. Lislis kan jedhedha jechuudha. Egaa kunniin sadan OAdha. Kanaaf odakkaadha baay'ee isin mul'ise baay'ee laafaadha. Kana damma gubbaa dibdanii nuteellaa dibdanii akkasumas immoo waan barbaadan ijoollee keessaniifis isiniifillee fayyaafillee akkasuma immoo maaliif viitaaminii of keessaa qaba waan ta'eef burtukaana qaba waan ta'eef burtukaanni waa baay'ee of keessatti qabata waan ta'eef haala kanaanii
nyaachuun dandeettan gabaabaa mana keenya keessa godhannee jechuudha. Isa kana barbaadan sahaanii nusuu dhiqxanii goositanii sahaanii keessa gootanii tallaaja keessa goonaa waa tokko hin bal'u yeroo baastanii maayikireefitti ho'istan yeroo hundaayyuu fireeshii akkuma amma gootanii kana jechuudha. Kun isa kana fakkaata obboleewwan kiyyaa dhugaa waan baay'ee namatti tolu waan baay'ee mi'aawu nyaattee hin quuftu. Keessattuu buna shaayii wajjin buna aannanii waan feetan wajjin isiniif deema jechuudha. Waan isin barbaadan wajjin isiniif deema. Bismillah. Odoon biriirratanii qammastanii ilaaltanii dhugaa rabbii yeroo sana amanuu dandeessu jechuudha. Haala kanaaf hojjannee finnee jirra. Egaa waan haga amma turteen hojii gootaniif obboleewwan koo hundumtu keessanii galatoomaa. Wanti kun immoo obboleewwan koo isaan hin fayyada hoo ta'e sheer gochuudhaan wanti anda gongorellee hoo jiraate komentii jalatti naa barreessaa. Warroonni isinitti tole immoo laayikii naa gochaa sheer naa gochaa na jajjabeessaa isiniin jedhaa wantoota biroo lakka hojjedhee isiniif dhufu viidiyoo kan guyyaa har'aa isa kana fakkaata amma viidiyoo biraatiin walitti deemnee obboleewwan koo turtii gaarii naaf qabaadhaa. Ciao.